Sanii osoo uraasan lallaaluu uraan san tanarra guddoo akka taate arke. Uraasan keessallee sanduuqa takkaatiitu jira. Yeroo sanduuqa san baasee ilaalu hedduu rifate. Sababni nuu sanduuqni san maallaqa hedduu qabaachuu ture. Yeroo san dafeeti maallaqa san hunda kiisha isaa keessa kaayate. Akkasitti sanduuqa bakka isaatti deebisee gidaara san tolche. Garuu jaartii isaa waan arke kana ittiin himne ture. Huccuusaa jijjiirratee dhiqatee isaa manaa bahuu deemu jaartii isaa akkana jetteen. Abuu miilaa si dhukkubaa eessatti deemta jetteen. Magaalaa baheetiin miila kiyyaaf dawaa bitadha jeen. Maallaqa isaa fiddee bitatta jetteen. Innilleen rabbiitu jira je'eeti manaa bahee akkasitti kara magaalaa deeme. Kara magaalaa deemee dawaa bitatee miila isaa san dibe. Muka jala taa'ee yaaduu eegale eegas booda. Toora sa'aa takka booda miilli isaa wayyaawee jiraaf. Makkubbiin isirraa deemte. Madaan isaatis xiqqishorraa wayyoite. Eegasan booda kara magaalaa gabu'ee waan manaaf barbaachisu hunda bite. Waan nyaatanii fi waan dhuganii fi waan uffatan jidduu meeshaan inni bite hedduu turte. Akkasitti meeshaa san qabatee kara mana isaa gale. Yeroo jaartiin isaa waan dila kana argite hedduu irraa gammadee ture. Sababni nuu takkaa meeshaan akkasii mana isii hin seenne ture. Eegas booda maallaqa harkisan isii harka kaa'e. Maallaqa kana kalee uraan hantuutni keessaa beeyisan keessaa hin arke. Maallaqni kun haqa keeti. Akka feete godhuu ni dandeessaatii hodha jeen. Isiin illeen haala gurbaa kanaa yeroo argite. Nama amanamaa nama hin kijibu. Nama warra isaatiif yaadu ta'uu isaa yeroo argite. Maallaqa kana atumaan qabiitii akka feete itti godhi jetteen. Guyyaatti aanu gurbaa kun warra mana tolcheeyamee mana isaanii san haara yoomsoo eegale. Manni isaaniilleen hedduu bareede. Jiruun isaaniitilleen hedduu jijjiirame. Halkan tokko jarri lamaa kun hiraata isaanii wajji nyaachuu turan. Sanii gurbaan kun akkana jee. Yaa Rabbi karaa ati jaalattu irratti akkaan qullisuuf na gargaari. Yeroo jaartii isaa jecha isaa kana dhageesse. Jaarsa kiyya ammaan dura yaa Rabbi akkaan guutuuf na gargaari jedhuu ture. Ati amma yaa Rabbi akkaan qullisuuf na gargaari jette. An dubbiin tun naaf hin galleetii naaf ibsuu ni dandeessaa jetteen. Jaarsa kee ammaan dura miskiina hin turre. Akkasumattillee takkaa hin rakkanne. Garuu jaarsa kee kun hedduu doyna ture. Uraa gidaaraa tahantuunni keessaa beeyisan keessatti sanduuqaan maallaqa keessaa arge san sanduuqa san keessatti maallaqa wali qabuu ture. Sani sanduuqa san akka guutuuf Rabbi kadhachuu ture. Saniif yaa Rabbi guutuu irratti na gargaari jedhuu ture. Jaartiin isaa yeroo dubbiin tun galteef booyaa akkana jette. Ani jaarsa kee hogguu nyaata xiqqishuu fiduu ture. Akkasumattillee takkaa huccuu natti hin binne. Mana keenya seenaa tana guutuu isii YouTube irratti argachuu ni dandeessan. Akkasumattillee seenaan babbareeduun akkanaa akka isin hin dabarreef peejii TikTokaa kiyya kana follow godhaa.